qarshii keessan akka hatamaa jirtu ni beektu. Hin beektu taanaan viidiyoon kun isiniif qophaa'e. Hundi keenyayyuu ana si isi isaan hundi keenyayyuu guyyaa irraa guyyatti ji'a irraa ji'atti waggaa irraa waggaatti kiisii keenya keessaa qarshiin keenya hatamaa oola hatamaa jira. Akkaataan itti hatamullee bifa addaatiin kan hatamaatiin jirru waan ta'eef viidiyoon kun isiniif qophaa'e. Baay'een keessan qarshii harkaa qabu akkamitti hatamuu danda'a? Hattuu kamtu na hataa jechuu dandeessan? Eenyutu si hata? Karaa baankiitiin hatamaa jirta. Kiisa kan kee keessa kaawwachuudhaan yookaan immoo bursaa kee keessa kaawwachuudhaan hatamaa jirta. Akkanumallee nama bira qarshii kaawwachuudhaan hatamaa jirta. Kun hundumtiyyuu hattuu isa nu beeknu irraa isa adda ta'edha. So karaa teknoolojii ta'een yeroo ammaa kana qarshiin namoota hatamaa jira karaa hin beekamneen karaa inni hin beekneen eenyuyyuu beekuu hin danda'u. Anis hin beeku isinis hin beektan namoota muraasa qofatu hubatee irraa of eegaa jira sistema hannaa kana jechuudha. Dhukkubni yookaan immoo sistemni hannaa kun maal jedhama? Inflation jedhama. Inflation jechuun maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Dhukkubni kun kiisa hunda keenyaa keessa jira, baankii hunda keessa jira, bakka hunda jira jechuudha. Isa kanarraa akkamitti of eeguu dandeenya kan jedhu ni ilaalla viidiyoo kana keessatti. Gabaabinumatti akkamitti qarshii hatamuu dandeenya? Eenyutu nu hataa jira? Akkamitti immoo of jijjiiruu dandeenya? Keessattuu namoonni guddatan abbaa qabeenyaa kan jettaniin kan akkanumallee investara jettaniin wantoonni abbaa qabeenyaa warroonni jedhaman kunniin dhukkuba kanarraa waan of ittisuu danda'aniif abbaa qabeenyaa jedhaman. Dhukkuba kanarraa isaan bilisa. Nuti immoo kan sadarkaa gadaanaatti argamnu sadarkaa hiyyummaa keessatti ganaa guddachuudhaaf warroonni tattaafachaa jiran dhukkuba kanaan qabamanii jiran. Dhukkubni kun hedduu keenya kiisa keenya keessa jira bakka hundatti argama jechuudha. Nuti karaa meeqaan hatamaa jirra? Karaa baankiitiin, karaa namoota dhuunfaatiin, karaa ofii keenya ofanna. Ofuma keenyaayyuu ofataatiin jirra. Akkamitti kan jedhu wajjin ilaalla. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa barnoota har'aa keessatti immoo akkaataa ittiin qarshii hatamaa ittiin jirru karaa isinitti agarsiisa. Ergasii immoo isin karaa argitan kanarraa fayyadamuudhaan ofii keessanii of jijjiiruudhaaf tattaaffii ni gootu narraa ni fayyadamtu. Kanaaf anis isinis wanta kana jechuudha wanta saayikooloojikaalii osoo hin taane wanta qabatamaan yeroo ammaa kana jiru wanta ta'aatiin jiru kana isinii dhaqqaba. Hundi keenya qarshii hatamaa jira. Akkamitti? Eenyutu nu hataa jira? Akkamitti immoo dhukkuba kanarraa of baraaruu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Hangarumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftanii YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati kan teknooloojiidhaan itti warbartan hojiiwwan onlaayinii jiruuf jireenya keessan akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan kanaan kan wal qabate viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiran ammas hojjetamuudhaan itti fufaa jiru. Viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu akkamitti qarshii kiisa keenya keessa hatamuu dandeenya karaa baankiitiin karaa namoota dhuunfaatiin ofii keenyaallee akkamitti ofatuu akka dandeenyu ni ilaalla. Baay'een keessan gaafii isinitti ta'uu danda'a wanti an amma kaasuudhaaf deemu kun gaafii kanaaf garuu deebii gahaa ni argattu. Egaa jalqaba irratti qarshii qabnu yookaan immoo qarshii harka keenyaa qabnu qarshii 10 qabaachuu dandeessa, 100 qabaachuu dandeessa, 1000 qabaachuu dandeessa, 100 qabaachuu dandeessa, miiliyoonara ta'uu dandeessa. Qarshiin kun ammoo hatamaa oola guyyaa irraa guyyatti, ji'a irraa ji'atti, akkanumallee waggaa irraa waggaatti. Akkamitti hatamaa jira kan jedhu wajjin ilaalla. Innis dhukkubni kana hatuudhaan beekamu qarshii keessan kana guyyaa irraa guyyatti hatuudhaan beekamu kun inflation jedhama. Inflation jechuun maal jechuudha isin fakkaate? Gabaabinumatti qaala'insa jireenyaa jechuudha. Gabaabinatti yeroo hiiknu yawaagaa gishbat jedhaniin Amaariffaan. So inflationiin kun maalidha isin fakkaate? Fakkeenyaaf namni tokko qarshii 100 qaba haa jennu. Qarshiin kun qarshii 100 qarshii Itoophiyaati. Qarshii 100 kanaan har'a iskiriptoo kana bituu danda'a yookaan immoo iskiriptoo kana bitaa haa jennu. Gabaabinaan isiniif ibsuudha. Okay. Ji'a 3 yookaan immoo ji'a 4 har'a qarshii 100 kanaan iskiriptoo har'a qarshii 100 bituu danda'u kana bituu hin danda'u. Kana akka fakkeenyaatti isiniif kaasee dhageeffatu kan koo. Fakkeenya biraa isiniif haa kaasu. Tiriippaadii tana ni argitan. Tiriippaadiin tun ji'oota 3 dura qarshii 100 turte. Yeroo ammaa kana immoo qarshii 350. So namni ji'a 3 dura yookaan immoo ji'a 2 dura tiriippaadii kana 10 bitee mana kaayate. Yeroo har'aa immoo tiriippaadii kana baasee kan gurguru osoo kan ta'u taate qarshii hangam argachuu danda'a? Koomantii alatti yaada keessan naaf barreessaa. So karaa meeqaan hatamaa jirra? Akkamitti qarshii keessan hatamaa jirtanii kan jedhu amma immoo wajjin haa ilaallu. Karaa baankiitiin ni hatamna. Okay, akkamitti? Baankiin akkamitti nu hatuu danda'a? So daftara qabna. Daftara keenya irratti qarshiin keenya 100 yookaan ol galfachuu taate
kuma dhibba tokko baankii keessan irra yoo kaawwattan kumni dhibba tokko san warra dhala qabuuf hin dabala. Warroota dhala hin qabneef immoo qarshii kuma dhibba tokko san ni baafata. Garuu hatamaa jira akkamitti haa ilaallu. Fakkeenya qarshii kuma dhibba tokko fiddanii mana kuusaa keettan. Okay. Mana kuusaa kaawwachuun qusachuudha. Okay, walii gallee jirra. Garuu qarshii kuma dhibba tokko saniin yeroo ammaa kana keessatti meeshaalee baduu hin dandeenye. Namoonni hatuu hin dandeenye kan taa'uu danda'an meeshaalee adda addaa haa binnu. Fakkeenya ammas irra deebiisiniif ibsa. Tiriippaadii kana qarshii kuma dhibba tokkoon tiriippaadii 20-30 bituu dandeessan. Qarshii kanaan jechuudha. Qarshii kanaan meeshaan kun baduu hin danda'u waggaa tokko gara lama hanga barbaade taa'uu danda'a. Akka fakkeenyaatti isiniif kaase. Okay. Ergasii immoo ji'a tokko yookaan immoo ji'a lama yookaan waggaa tokko yookaan immoo waggaa lama mana kuusaa kaayattan qarshii kuma dhibba tokko kana. Waggaa tokkoon yookaan immoo ji'a muraasaan booda immoo deebitanii tiriippaadii kana ni gurgurtan. Qarshii hangam argattan? Okay. Hundi keessanuu sammuu keessan keessa ni yaaftu isiniif gala jedhee yaada. So kanaaf iyyuu mana kuusaa kaa'uu keessan irratti hatamaa jirta wanni ani isiniif jedheef meeshaa kana qarshii 350 yeroo ammaa kana kan bitamaa jiru. So kanaaf iyyuu maalidha guyyaa irraa guyyaatti hatamaatti hin jirra jechuudha. So maalidha tiriippaadii kana qarshii 350 har'a yoo kan bitu ta'e waggaa har'aa immoo qarshii 1000 yoo kan gurguratu ta'e qarshii 750 hannarraaf baraaree jira jechuudha. Yookaan immoo har'a qarshii osoo qabu tiriippaadii kana bituu osoo danda'u fedhii osoo qabu waggaa har'aa ni bita yoo jedhe immoo qarshii 750 kana kasaaree jira. Yookaan immoo yoo har'a kan bitu ta'e maali godhee jira seef godhee jira jechuudha. So asirratti jechuudha namoonni baay'een kan balaa hin taaneef saaxilamaa jiru. Kana irra deebiidhaan isinitti haa himu. Fakkeenyaaf biyya Arabaa tokko keessatti qaxaramtee hojjetaa jirti mucayyoon takka jennu. So waggaa tokko keessatti 300 argachuu dandeessi yookaan immoo 200 argachuu dandeessi. Maximum haa fudhannu. Waggaa tokko keessatti 100 argachuu dandeetti haa jennu. Qarshii 100 kana waggaa tokko guutuu kaawwachuu irraa akkuma argachaa deemtuun adaduma argachaa deemtuun maal gootee jechuudha wanta baduu hin dandeenye tokko bitachaa deemti. Fakkeenyaaf lafa bitachuu yoo dandeesse lafa bitachuu yookaan immoo horii waan akka horii waan akka re'ee hoolaa waan akkana fakkaatan bitachuudhaan ol kaawwatti. Ergasii immoo erga furdatee booda namni isii qarqaaruu danda'u yoo jiraate erga furdatee booda deebistee yeroo gurgurattu qarshii irraa argatti. Kanaaf iyyuu maalidha amma biizinasa hojjetaa jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabdan isinis seevingii irraa gara biizinasaatti of jijjiiruu qabdan. Yeroon ammaa kun seevingii jedhama kanaan dura. Mana kuusaa qarshii kaawwachuudhaan kiisa keessa qarshii kaawwachuudhaan bakka adda addaa kaawwachuudhaan nama harka kaawwachuudhaan qarshii seef gochaa turtan kanaan dura. Inni sun hafee jira. Amma maaltu jira biizinasa wanta jedhamutu jira. Biizinasa kana ittiin hojjechuu qabda. Ittiin hin hojjetu taanaan immoo hatamaa jirta. Fakkeenyaaf ati lafa bitachuu barbaadda haa jennu. Okay. Hojii tokko hojjettee mana Arabaas ta'uu danda'a. Biyya alaa deemtee hojii tokko hojjettee qarshii argattee lafa bitachuu barbaadda. Okay. Ergasii immoo qarshii argatta. Qarshii san immediately lafa yoo osoo ittiin hin bitatin yoo kan geessu taate fakkeenyaaf har'a lafti sun 300 bitamaa jennu lafti 300 yeroo ammaa kana jiraachuu dhabuu dandeessi. So akka fakkeenyaatti ergasii immoo waggaa tokko qarshii 300 kana erga seevingii godhattee booda lafa keessa mana kuusaa kaawwatta. Okay. Gaaf tokko qarshii kanaan lafa bitadha jetta. Rakkoo tokko hin qabu. Lafti kun immoo ji'a irraa ji'atti waggaa irraa waggaatti jijjiiramaa deema. So lafti har'a 300 bituu dandeessu waggaa har'aa 400 yookaan 500 seena. Kanaaf iyyuu qarshii meeqa kasartee jirte jechuudha. Qarshii 100 takka yookaan 100 takka hanga 200 kasartee jirta jechuudha. So kanaaf iyyuu maal isin jechuu barbaadetti gabaabinumatti wanta har'a gochuu dandeessu tokko yoo jiraate qarshii keetiin qarshii 10 irraa kaasee hanga qarshii barbaadetti wanta gochuu dandeessu. Qarshiin 10 xiqqoodha. Waa bituu dhabuu dandeessi yeroo ammaa kana bitti vaaliyuu qabaachuu dhabuu dandeessi. Garuu tiriippaadii kana har'a qarshii 350 yoo bitatte waggaa 2 waggaa 3 yoo teessifte tiriippaadiin kun baduu hin danda'u. Waggaa 2 waggaa 3 har'a immoo tiriippaadiin kun oovarii gurguramuu danda'a waan ta'eef so yeroo hundayyuu qarshii keessan mana kuusaa namoota harka bakka adda addaa kiisa keessan kaawuu osoo hin taane wanta tokkoon bittanii ol kaawwachuudha. Inni kun maal jedhama? Biizinasa jechuudha. Invest gochaa jirta jechuudha. So investii irratti yeroo biraa ni haasofna. Investiin kaatagoriidha. So kanaafiyyuu qarshii keessan bifa kanaan hatamaa jirta waan ta'eef irraa akka of eeggattan isiniif ibsuudhaan barbaadeetti jechuudha. Viidiyoo kana keessatti namoonni baay'een karaa kanaan shawwadamaa jirtanii wanta har'a bituu barbaadan waggaa 2 waggaa 3 ji'a tokkoon booda ni jijjiiramu. Wanta har'a qarshii 200 bituu dandeessu waggaa 2 har'a 300 nu argattee bituu hin dandeessu waan ta'eef yeroo ammaa kana maal gochuudhaaf qabda? Biizinasa hojjechuu dandeessa. Qarshii qabdu saniin maal bitee maal hojjechuu danda'a? Maal irratti invest gochuu danda'a? Maal irratti hojjechuu danda'a? Baasii kana baasee qarshii kana ol kaawwachuu osoo hin taane qarshii kana baasuu qabda. Ol kaawwatte taanaan yeroo ammaa kana seevingiin yeroo isaa irra darbee jira. Seevingii kan jedhamu kanaan dura ture. Jechuun yeroo qaala'iinsi akka tokkotti deemu. Meeshaan kaleessa bitte
burus qarshii saniin bitamuu yeroo danda'utti kun savingidha yeroo kanatti wanta ati gootu jechuudha. Amma immoo savingin hin hojjetu. Saving jechuun nama akka malee waan xiqqoo qusachuu danda'u yoo ta'e malee nama qarshii 100 argachuu danda'u yookaan 300 400 argachuu danda'u namoota kanneeniif saving wanti jedhamu hin hojjetu. Savingin akkuma jirutti ta'ee maalidha? Amma invest gochuu qaba. Wanta argate sanii waa bitachuu horii irraa ta'uu danda'a. Qabeenya adda addaa irraa ta'uu danda'a. Wantoota kanneen bitatee ol kaawwachuu qaba jechuudha. So wantoota kanneen irratti invest gochuudha. Karaa kanaan hatamaa jirra waan ta'eef. Inni biraa immoo karaan ittiin hatamaa jiru karaa onlineetiin. Namoonni baay'een social mediaatti ni fayyadamta. Facebook, TikTok, Imo, social media kana namni bilbila isaa irraa hin qabne hin jiru. Kanaan immoo qarshii isaa hatamaatiin jira. Akkamitti kan jedhu ammoo isiniif ibsu. Kana osoo isin hin ibsin warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuudhaan barnoota akkanaa kana irraa argachuu dandeessan waan ta'eef maatii YouTube channel kanaa ta'a. Amma immoo akkamitti karaa social media kanaan hatamaa jirra kan jedhu haa ilaallu. So karaa social media kana karaa lamaan hatamaa jirra. Karaan tokkoffaadha qarshii kana fakkeenyaaf kaardii ittiin guuttaa ergasii immoo social media ittiin ilaaluudhaaf paakeejii hidhatta. Yookaan immoo wifi dhaaf ta'uu danda'a, wifi dhaaf kafaluu dandeessa. Okay. Namni kan asirratti hatamaa kan jiru jechuudha. Qarshii kana guuttanii paakeejii hidhattanii paakeejii saniin maal hojjetta social media irratti? Facebook ma ilaaltamoo? Chat ma gochuudhaan nama wajjin haasoftamoo? Video call qofamoo? Video namootaa qofa daawwattamoo? Maal hojjechaa jirtu? Maal irraa argachaa jirtu qarshii kanaan? Qarshii kanaan irraa argatta taanaan online irratti wanta adda addaa hojjechuudhaan irraa argatta yookaan barnoota irraa argachaa jirta yoo ta'e ati bakka sirree jirta jechuudha. Warroonni immoo video TikTokidhaa scroll gochuudhaan makiin maal jette? Akkanumallee ibsishaan maal jedhe? Akkanumallee namoota bebbeekamoo kanneen baay'eetu jira miti. Namoonni kunneen har'a maal post godhan? Maal video kam galakkisan? Maal galakkisan? Baacoo kamii akkanumallee wanta akkamtu galakkifame jettanii scroll gochaa yeroo deemtan isin ofirratti qarshii 100 kana guyyaa guyyaadhaan dhabaa deemaa jirtu. So asirratti hatamaa jirtu kan isin jedheef kanaadha. So karaan ittiin hataman yeroo ammaa kana akka kanaan dura hattuun nama harkaa kiisa namaa keessa seentee yookaan immoo qarshii namaa qabeenya namaa itti hattusanii miti. Karaa teekinooloojiitiin ilmi namaa hatamaa jira waan ta'eef teekinooloojii irraa of eeggachuun murteessaadha. Akkamitti of eeggachuu dandeenya kan jedhu immoo itti haaceenu. So akkamitti irraa of eeggachuu dandeenya? Wifi qabda taanaan, daataa qabda taanaan karaa online irratti qarshii ittiin hojjechuu dandeessan baay'eetu jira. Karaalee kanneen immoo osoo hin baratin dura maal gochuu qabdanii maayindii keessan barnootaaf dhiyeessuudha. Barachuu qabda dursitee. Osoo hin dursin application eebalu jedhamu tokko qarshii ni kafala. Qarshii san okay nan baradha. Ergasii immoo application sana buuftaa qarshii irraa ni hojjetta. Qarshii san karaa ittiin baafattu akkaataa ittiin baafattu step ittiin baafattu wanti beektu tokko hin jiru. Dursitee maal gochuu qabdaa? Online kanarratti invest gootee barnoota barachuu qabda. Barnoota meeni ta'e yookaan immoo jalqabaa ka'umsaa kan jedhamu san barachuu qabdaa jechuudha. Ergasii immoo barumsa kanarratti invest goota. Barnoota hojii online hojjeta yoo ta'e hojii online sanarratti YouTube banachuudhaaf yoo ta'e YouTube banachuu kan keetiin duratti YouTube channel kan keessan irratti hojjettee bakka wayii business ittiin hojjechuudhaaf maal gochuu qaba? Barnoota isaa guutuu control gochuu qabda. Barachuu qabda. Hamma ta'e tokko percentii 100 keessaa percentii 30 oli yoo fudhatte percentiiwwan hafan itti guuttachaa adeemsa keessa deemta waan ta'eef isa jalqabaa kana barachuu qabda jechuudha. So asirratti barnoota YouTube'dhaa barachuu qabda jechuudha. YouTuber ta'a yoo jettee yaadde. Ergasii immoo YouTuber ta'uudhaaf immoo YouTube mataa keetiin barataa YouTube san ulaagaa isaanii guuttaa ergasii immoo qarshii hojjechuu ni jalqabda. Of guddisaa deemta. Amma maal gochaa jirta? YouTube irraa by default asii baasii ni baafta Wi-Fi dhaaf yookaan wantoota adda addaa accessory adda addaa bituudhaaf ni baafta. Achi immoo YouTube irni siif kafala. So kanaaf iyyuu maal gochaa jirta jechuudhaati? Earn gochaa jirta, invest gochaa jirta jechuudha. Qarshii ittiin argachaa jirta. So karaan ittiin nyaatamaa jiru namni yeroo ammaa kana karaan ittiin qarshii ittiin dhabaa jiru karaa kanneen waan ta'eef social media maaliidhaaf fayyadamaa jirtu? Social media kan fayyadamaa jirtan social life keessaniif yookaan immoo chat gochuudhaaf namootaaf call godhanii dubartoota wajjin haasa'uudhaaf yookaan dhiira wajjin haasa'uudhaaf yookaan immoo viidiyoo adda addaa laallattee yeroodhaaf fedhii kan keetii si gammachiisuu si kolfisiisuu danda'an kana ilaaluudhaan yeroo kee gubaa jirtamoo online irratti qarshii hojjechuudhaan irraa fayyadamaa jirta. Kana gaafii kana asiniif dhiisa. Itti aansinee immoo kan ilaallu maalidha? Wantoota kanneen irraa akkamitti baraaramuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalu. Wantoota kanarraa baraaramuudhaaf maalidha? Mana kuusaa qarshii natti kaawwattu. Qarshii free ta'e yoo ta'e malee qarshii mana kuusaa kaayyachuun hin barbaachisu. Yeroo ammaa kana mana kuusaa qarshii ittiin kaawwattu san online irratti wantoota adda addaa bituudhaan gurguruudhaan itti fayyadami. Facebook page bani, YouTube bani, akkanumallee TikTok bani, wantoota adda addaa biti online irratti ergasii immoo wantoota sanniin beeksisi, deebisii gurguran irni godhi qarshii invest itti godhi.
tokko lammaffaa cryptocurrency irratti invest godhi qarshii kan kee kan Itoophiyaadha kan qabdu kana gara doolaaraatti jijjiiri karaa adda addaatiin fakkeenyaaf waaletiiwwan adda addaa badhadhu kan akka Binance, Bybit, OKX isaan kanneen irra bitadhuuti doolaara bitadhu doolaara sana immoo ol kaawwadhu cryptocurrency wan adda addaa jiran isaan kanneen ol kaawwadhu ji'a muraasa booda qarshiin keenya baay'een isaa doolaarri isaa maal ta'aa jira jechuudha qarshiin keenya ol kaa'aa jira doolaarri takka har'a qarshii 124 har'a bitamaa jiru doolaarri takka jechuudha ji'a 5 ture immoo meeqa ture qarshii 58 ture so kanaafiyyuu namni yeroo san doolaara bitee ol kaawwate har'a hangam akka result irraa argate yookaan hangam invest akka godhe ilaaluu dandeessa har'a doolaara tokko qarshii 124 Itoophiyaatiin bitee yookaan waaletiiwwan adda addaa irratti yookaan kaawwattu taate waggaa tokko waggaa lama qarshiin sun ni taa'a yoo ta'e achirra haa taa'uti dhiisiiti waggaa tokkoof waggaa lama booda immoo doolaarri keenya qarshii doolaarri takkaatiin qarshii 200 seenuu danda'a yeroo sanitti yeroo gurgurattu invest gootee jira waggaa miti ji'a tokko keessatti guyyaa tokko keessatti garaagarummaa doolaaraatu jira so kana irratti invest godhiitii hojjedhu karaan tokko kanaadha karaan lammaffaadhaan siif ibsu karaa online kana irratti hojjechuu hin dandeettu yoo ta'e online irratti karaa adda addaatiin hojjechuu hin dandeessu yoo ta'e maal gochuu qabda jechuudha wantoota adda addaa bitachuu fakkeenyaaf lafa bitachuu yoo dandeesse qarshii gahaa yoo qabaatte lafa bitadhuuti ol kaawwadhu lafti har'aati bitte waggaa har'aa ixiifiidhaan dabaleetiin si eega waan ta'eef lammaffaa beeyladoota adda addaa bitadhu kan akka hoolaa jirti re'ee jirti akkuma naannoo keetii jiruuf jireenya naannoo keetiitti jechuudha wantoota kanneen bitachuudhaan ol kaawwadhu ergasii immoo wantoonni kunniin yeroo furdatiinitti yookaan ni dhalti yookaan immoo ni furdatti so irni gochuu dandeessa qarshii san boru qarshiitti ni deeffadha yoo jette kan kanaan dura itti baaste caalatti gurguratta waan ta'eef irraa fayyadamta invest gochuu jechuun karaan tokko karaa kanaadha so karaa irratti hirmaachuudhaan ofii keessanii of jijjiiruu qabdan yeroo ammaa kana hiyyummaan hin jiru hiyyummaan jiru hiyyummaa sammuu qofaadha kana itti amana parsantii 100 maaliif online irratti barnoota baradhaadha qarshii 2,000 kan baasaniitiin barsiisan jiran ijoolleen akkanumallee qarshii 3,000 4,000 baasaniitiin barataa jiran online irratti akkamitti hojii hojjechuu akka danda'an karaa arguudhaaf jechuudha karaa san erga argitee booda karaa san irratti ammoo ati ofii keetii invest gootee hojjechuu dandeessa online irratti yeroo gabaabaa keessatti nutis waa'ee TikTokiitiin wal qabatee barnoota TikTokiitiin YouTube'iitiin wal qabatee koorsii mataa keenyaa qopheessinee ready taanee jira warroonni barnootaaf qopheessitan barnoota barachuudhaan online irratti hojii hojjechuu barbaadan YouTube irratti ta'uu danda'a Facebook irratti ta'uu danda'a TikTok irratti ta'uu danda'a karaa adda addaatiin online irratti hojjedha invest gochuu danda'a cryptocurrency adda addaa irratti hojjechuu danda'a warroonni jettan galmooftanii barnoota keenya kaataagoriidhaan barachuu ni dandeessan nu bira qofa osoo hin taane bakkoota baay'eetu jira ijoollee baay'eetu jira kan afaan Oromootiin barsiisan kan afaan Amaaraatiin barsiisan moor isaan biratti kaffaltii kafaluudhaan baradhaadha hojii online akkamitti hojjechuu akka dandeessan ergasii immoo ofii keessanii hojii mana keessan teessanii online irratti hojii hojjechuun ni danda'ama garuu asirratti wanti of eeggannoo akka isin gootan ani barbaadu online har'uma ol kaatee application tokko buufattee yookaan immoo YouTube har'uma barattee qarshii irraa argadha jettee yookaan yaaddu ta'e hojii online hin hojjedha jettee gonkumayyuu hin ka'in hojii makan kee kana dura itti fufi sababni isaa maalis fakkaate YouTube barattee hadha qarshii irraa argachuu hin dandeessu YouTube barachuu keetiin duratti seera YouTube beekuun ulaagaa YouTube guutuun akkanumallee YouTube irratti contentii akkamii irratti yoo hojjedhe ammaal irratti hojjedhe successful ta'uu danda'a dandeettiin kiyya maal irratti kan jedhu dursitee adda baasuudha fakkeenyaaf kan koo fudhadhaadha diraamaa adda addaa hojjechuudha keessi kan koo fedha qabaachuu danda'a garuu barsiisummaa irratti more hojii irraa hojjechuu ni danda'a jechuudha kanaafi kan ani contentii kan koo learning nama barsiisuu kan ta'eef jechuudha ergasii immoo contentii keessan filadhaatii contentii san irratti namni na hordofaan jiru jettee osoo duuba hin deebiin irra deddeebiitii irratti hojjedhuutii invest irratti godhi ani YouTube channel kana irraa qarshii 10,000 argadhee jira qabatamaan boru video irratti siif hojjedhe ni ilaalta hundi keessattuu qabatamaan jechuudha wanta real ta'e karaa adda addaatiin akkanumallee cryptocurrency adda addaa irratti invest gochaa jira cryptocurrency adda addaa ni bita namarraa ergasii immoo deebisee ni gurgura kanarrattis more invest godhaa jira business irraa hojjechaa jira jechuudha karaan biraa immoo website adda addaa develop goonee immoo irraa fayyadamna so kanarratti invest godhee itti fayyadamaa jira so kanaafiyyuu kan hunda hojjechuudhaan duratti garuu barnoonni an kanaan dura waggoota baay'ee dura baaseetiin barachaa ture sun har'a benefitii yookaan immoo maal qaba jechuudha bu'aa irraa argachaa jira dursiitii baradhu osoo hin baratin application tokkocha qofa buufattee application sana irratti akkamitti hojjedha maal hojjedha akkamitti baafadhaa osoo hin beekin itti seenuun hin barbaachisu barnootni online irratti hojjetamu videoowwan online irratti hojjetaman hundi isaaniiyyuu
ka'umsa barnoota ka'umsaa gaafatu. Viidiyoo san qofa ilaaltee wanti ati piroofitii itti argattu qarshii itti argattu tokko illee hin jiru. Kanaan dura muuxannoo qabaachuu qabda. Muuxannoo qabaachuudhaaf immoo karaa adda addaatiin barachuu dandeessanii warroonni YouTube irratti barnoota eegaluudhaaf deemaa jira YouTube'dhaan wal qabatee akkamitti YouTube banachuu dandeessan, YouTube akkamitti qarshii irraa hojjechuu dandeessan, akkamitti YouTube irratti viidiyoo edit gochuu dandeessan, wanta bal'aa barnoota bal'aa online kanarratti koorsii mataa keenya qopheeffannee jirra. Itti dhiyaachuudhaaf qophii irra jirra. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Warroonni barnoota kana barbaadan karaa telegiraamaatiin karaa adda addaatiin nu qunnamaa jirtu. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnamaatii galmaahuus ni dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti barnoota keenya ni eegalla. Warroonni galmaahuu barbaadan yeroo dhiyoo keessatti viidiyoo gabaabduudhaan isiniif gallakkisnaa achirratti galmaahuudhaan barachuu ni dandeessu. Online irratti yeroo ammaa kana salphamatti online irratti investi gochuudhaan akka gaarii qarshii hojjechuun ni danda'ama. Kun garuu kan danda'amu beekumsa yoo qabaate, beekumsa yoo hin qabaatin hatamteetiin karatti hafta. Kanaaf jabaadhaatii hojjedhaan dhaamsa kan kooti. Egaa viidiyoo kana keessatti gabaabinummaan namoonni karaa ittiin qarshii hatamuu danda'an hamma tokko isinitti agarsiisee jira. Moor yeroo nu hin gahu waan ta'eef yeroo biraas viidiyoo biraa irratti isiniif hojjechuu danda'a. Akka irraa fayyadamtan immoo abdii qaba. Yaada keessan, qeeqa keessan, wanta qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naaf barreessaa. Warroonni barnoota YouTube'dhaan wal qabate barachuu barbaadan, hojii online'dhaan wal qabate barachuu dandeessan, akkanumallee kiriptookaransiidhaan wal qabate barachuu barbaadan yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Ergasii immoo yeroo dhiyoo keessatti weebsaayitii irratti galmooftan, bakka irratti galmooftan, bakka itti kaffaltanii fi barnoota keessan illee itti fudhachuu dandeessan isiniif ifa taasifna. Yaada qeeqa qabdan hunda keessan iyyuu koomentii jalatti naaf barreessaa. Barnoota kan koo kanarraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Namootaafis viidiyoo kana ni fayyada waan ta'eef share godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni maatii YouTube chaanaalii kanaa hanga ammaatti hin ta'in subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.